Gara ani aqimii kiyyaa ol ta'e wanni naan jedhame kuni lafeedhaan tiyyaa ijoollee Oromoo na gargaara lillaahi rabbiitii jedha. Rabbi jaannatal firdoosiin isinii haa hiru. Dalagaan teessan ta rabbi jaalatu isinii haa ta'u. Na gargaara isiniin jedha. Gidditu ani qara dhaabadhee hin beeku nama afoo. Waan ilmeen tiyya na duraa rakkatteef kunoo diina harka jirtuuf kanatu na dhaabe. Hafuurri kiyya kun adaduma gadi na deema. Adada isa arguun viidiyoo kanaan sagalee isaa dhagahuun miidhamee jira. Anis miidhamee finneen kiyya kunillee na jalaa miidhamee jira. Na gargaara. Rabbi isin haa gargaaru na gargaara. Ani homaa hin qabu. Rabbiin qaba. Rabbii gaditti. Rabbii olitti isin qaba na gargaara. Isiniin jedha amma keessa kafiin na fudhattee na gargaara. Gargaara isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatoon wa alaikum assalaam. Irraana kennamee gizee takka hundumti keessanuu naaf oolcha. Ayyee dhimma kanarraa dubbachuufi Dhimmuma kanarraa dubbachuufi mubaarak kenna duraan dursee rabbiin alama fitnaa si dura deemtu si duuba deemtu namni si ilaal saree ji'a laaltee dutte haa taatu du'aayee sii goona waan si hin jiru hin qabu namni sitti waa yaade nama gaara dhiibee haa ta'u namni gaara dhiibee ofii miidhama malee humaa argitee gaara sanirraa humaan buusu. Itti aansuudhaan harmee teenna tana beeka ganda kiyya keessa gaafa itti bilbilanii mucaa kana viidiyoo isaan bira jira waraabanii mucaa kana dhayaa viidiyootti argisiisan ummaatuni lafa dhooyte ol ka'uu dadhabde bakka jiranitti kufan dhaabataa kufani amma asirratti isaan hin himatani guyyaa lamaa sadii dubbachuu hin dandeenye. Kufanii ummaatteen dabalatti maaltu kuffisa garaa ilmaattu kuffisa ilmi namaa nuti mucaa achitti dararamaa jiru sanirra ummaateen natabanetti lafa dhooytetu garaa nu nyaata isaan har'a ijoollee meeqarraa dabraa jiran sababa isaa fayyaan qabanin dhibamanii namni kun namni sin argitan kun jechuudha. Kanaaf Oromoon as jala jirtanillee namni obboleessa waliin dhalatin hin jiru nu hirmaannaa keessatti wallaahi ani nama tokko ilaalcha walqixxummaatiin malee namoonni keessa asirra jiran kana beekuu danda'anillee hin jiran qarqaarsa kamiifuu muraa turre nama beeynu taate nama hin beeyne taate isaanillee muslimummaa malee homaa irraa hin qabu na beeka namoonni keessa jirullee ammaan dirqamni nu qabnu dirqama lammummaa mubaarak ruuhin teena si dura fidaa taatu dursa awwaacha harmee teena awwaattee haga kana dhageette liiv irratti as nuu ba'uuf rakkoon teeteena haa taatu inshallah ammallee duniyaa akiratti illee rabbi sin rakkisini garee hidhaatii ani akka kiyyaatti fuula miidiyaa irratti osoo ta'uu baatte garee hiisiftee yookaan garee hiitee gara gareetti irratti qarqaaranii siifillee maaliif hojjechuu kiyya. bakka ilmi namaa kabaja qabu silaa kabaja qabaachuu malu xixiqqaatu dhattee dhaabatta tanaan wallaahi rabbiin ooleen bulu si xiqqeessa. Wallaahi ati xiqqeenya nama barbaadda kanaaf bakka xiqqeenyaa dhaabatta ofumaa keetiif xiqqoodha kanaafi namni xiqqoon bakka xiqqoo dhaabata namni guddi bakka guddaa dhaabata. Namni xiqqeenya namaa hawwu yoomiyyuu xiqqeenya in xiqqaata wallaahi naa mana kunoo ammaa haati keenya kuni takkaa fuuldura namaa dhaabadhee hin beeku jedhu. Haati keenya takkaa fuuldura namaa dhaabadhee waa kadhadhee hin beeku. Rakkootu fuuldura keessa waan jabaatetu fuuldura keessa na fide. Isinii ibsuufan ishee waan isaan jedhan. Ilmoo kiyyatu na jalaa qabamee mana hidhaa Liibiyaatti shiftaa Liibiyaa harka galee jedhan. Egaa hawaasa keenya kaleessa isinitti meera. Viidiyoon ergame kallattiidhaan isinii maxxanseera. Waa'ee Liibiyaa dhugaa dubbachuudhaafi waa'ee Liibiyaa irraan dubbadhu jedheen ture. Garuu haadha armee akkana boossu yeroo siin viidiyoo na barbaaddee lakkoofsa kiyya barbaaddee koofiyyaanatti darganii dhiifamaa wajjin naan kenneen hin barbaadu. Yeroo haati akkana boossee na barbaaddee viidiyoo natti ergattu
of qabuun dadhabe kanaafan viidiyoo isaanii dhiyeesse. Viidiyoo isaanii dhiyeessee ummanni mee eessa jiru harmeen kun namoonni tokko keessan naan jennaan egaa as jiru achi jiru hin jedhu isiniifan fida jedheen fide. An yaafadhee barbaadee akka namni miidiyaa kanarraa kijibaan maqaa na balleessuudha yookiin immoo ana maqaa balleessuu rakkoon qabu kijibaani mubaarakii namoota rakkatan barbaadee fida osoo hin taane namoota rakkatan tiyyuu mubaarakiin barbaadeetti dhufa malee mubaarakii naannoo baalee dhaqee hin beeku naannoo harargee yookiin immoo naannoo biraa dhaqee hin beeku namoonni yeroo rakkoon jara qabatte mubaarakiin nu barbaadaa jedhanii iyyafatanii natti dhufan malee an takkaa dhaqee barbaadee hin finne jettuun inuma jetti haa jettu haadha keenya kanaa murte tokko kaafi maal wayya rakkoo ilmoo kootutu fuuldura namaa na dhaabee jedhaa jiru dhugaadha. Rakkoo ilmoo isaaniitu fuuldura namaa isaan fidee dhaabee haadha keenya nama guddaa jechuudha. Maal wayya haadha keenya giroo keeti jennuun moo maal hagoon mee ani akkuma kanaan dura namoonni hedduun keessaan dhuftanii Liibiyaatti obboleessi koo qabamee obboleettiin koo qabamee yeroo jettanu dhugaa dubbachuu fi waa'ee Liibiyaa irraan dubbadhu jedheen ture. Maaliif rakkoo na mudate jira. Kanaan dura rakkoo hedduu na mudate waa'ee Liibiyaatiin jechuudha. Haga biyya kana keessatti na qabsiisu waa saba Amaaraa, saba Tigiree yookaan saba biraa osoo hin taane hinaaffiftoota akka yeroo keessa jiranuun dubbiin irratti qindaa'ee shiiriin irratti qindaa'ee mootummaa biyya kanaatiin walitti na buusuudha. Haga waraqaa jireenya biyya kana keessaa dhabutti dhageessanii dhimma Liibiyaatiin kan wal qabate haga biyya kana keessa kan jiraachuu hin dandeenye haga waraqaa na dhabsiisutti akkan ga'e quba qabdu hin qabdan waas naa gochuu hin dandeessanu ana. Rabbi waa naa godha rabbiin na eega eegicha rabbiitiin jiraataa nama biraatii miti jechuudha. Obbolaadhuma koo an jedhu kana waliin nyaadhee buluun haga dallaalotaa wajjin dalaga jechuutti ga'an jechuudha. Maaliif ilmaan Oromoo achi keessatti qabamaniif sagalee ta'a jedhanii shiirtuun haga waraqaa biyya kana ittiin jiraadhu dhabuuttan ga'an dhimma Liibiyaatiif. Sini galee kanaafan dhimma Liibiyaa irraa hin dubbadhu wannan jedheefi mootummaa biyya kanaa qofatu hin ta'in mootummaa addunyaatti walitti nama buusa waa'ee Liibiyaa. Seera mootummaa addunyaa keessa shiftaadhaan maallaqa kaffaluun hin jiru. Wallaalee miti an. Haadha akkas boossu yoo ilmoon si jalaa du'e nangaa abbaa jedheetanii fidee dhufaa ture. Kanaaf anaaf rakkoo biyya kana keessatti anaaf rakkoodha waan ta'eefi anaaf rakkoodha mana kana keessa yoo gargaarru ta'e mana tokko dubbannee mana tokko mijeessinee fi mana sana keessatti amma olansiin galchaa yaada keessan kennaati mana sana keessatti dhufee gastiirra taa'u yoo ta'e malee dhimma Liibiyaa irratti wallaahi laaziim sharriif shiirrinatti xaxamee jiru rabbiin ana dhaga'an. Kanaaf olgalaati yaada kennaati haati kun gargaaramuu qabu yoo jettan yookaan garee wayii qopheessinee fi garee sana keessatti dhannee gargaarra yookaan ammoo mana nama tokkotti beellamannee mana nama of kennee rabbii jedhee beellamannee kun akkasii taati keenya dhufanii bakka isaan jiranutti sa'aatii 2-3 haa ta'an rakkoo qabu mucaan isaanuu sa'aatii 24 azabamaa jira achitti dhannee gargaara jechuudha nama biyya kanaan ala jiru yoo ta'es rakkoo qabu. Mee maal jettanii yaada keessan hin fudhaamu. Olgalaame dastii olgalaatii ergadhaa kuttaa olgalaa yaada kennaa. Tammee dubbadha. Carraan akka inni kadhatoomi mube dhugaa dubbachuu fi haati teenya tuni wanni xiqqaan fidee asirra hin dhaabne waan isaanii humna isaaniitti ol ta'etu asirra fide haati namaa fuula namaa dura dhaabachuu miti bilbila biyya keenya keessatti bilbila gayaa qabataniitiin haasayamu hin haasayamu jechuu namni bartuu hin beeka.
waan rakkina ta'ee waan humna isaanii ol ta'etu bakka kana dhaabee fuula namaa dura dhaabeetiin akkanatti fuula isaanii dura nullee teennee isaanillee fuula keenya dura ta'anii haasa'anii. Wanni kun dhugaa dubbachuuf ilmeen namni martinuu namni ilmee qabu hin beekaa. Ilmee waan nama gootu haati tun akka argitee gabbai hideemni namni hin jedhuuni akkuma isin jettan kanatti qarqaaramuu qaba. Asirratti fuula kanarratti fuula miidiyaa kanarratti illee ta'u gareellee boona jedhu uummatatu murteessa murtii uummataatiin qarqaaramuu qabaa jiraan gara keenya gama kiyya waan dhugaati waan nullee keessa beeynu akka naannootitti waan nullee beeynu jechuu barbaadeeti.